Sadii makaan organika hidhadhee ka'een booda. Dubrummaa qabdaa minaamin jedhee waan akkana kana sin gaafanne inni akkamitti amanati jaalate. Naan gaafannee lakki. Atin qabduu mire dhoysi yoonni si gaafate illee hin qaba jedhin warri biyya faranjii fayyaalessa kijiban beeku ijoollee biyya arabaatti miti. Akkam godhee hin qaba jedhaan himaa hin beekuuni. Hin qaba jedhin etimaa si galche akka dafee miira keessa galee biyya faranjii si geessu. Akkas godhuure cubbuun ta'uure laata jedheeti. Moo dooktara eenyu jedhanii ka Dubaayii kana jiru isa bira dhaguure qorichaan qaba jedhanii abbaa Eessatti giddii. gaddeeti? Eenyu sirraa fudhate abaaramaan? Hafarfamaa tokko na hafarseen irraa fudhatee kunoo kamana fuudhee illee nan fuune agulii godhee nagatee karatti. Afarsaa hiriyaa usmee sammoo? Lakki ka biyyaa wayiiti. Okay. Ama biyya keenya. Biyyatti? Biyyatti lakki. Waan bubbulee bare ammayyuu bakka deebi'u hin dhabuyyuu si'a. Okay. Jechuun mana barnootatti yeroo galtan immoo warri gabayaa yookiin sargii wayii deemnan immoo magaalaa geessisanii wal affeertaniiti immoo mee akkamitti yaadatta? Akkamitti irraa fudhate? Akkamitti shawwade biyyeen isaa nyaattu? Juusi maan na shawwadee mee dhiisnee asii dhibee natti hin kaasine amma waan darbe ati dhibee maan akka. Juusii sii bitee? Juusi naa bitee na shawwadee osoo akka ammaa ta'e waatti kennaa gowwummaa. Jechuun juusii normaali moo ispiriisii godhee dhuyde? Ispiriisii fa'aa qabaa juusiin kun? Ispiriisii miti normaaliidha malee abkaatu. Abukaadoo? Qabbaneeffachiisee si keessa haa darbitu. Jechuun magaalaatti moo baadiyyaatti? Ati ijoollee magaalaatti himaa? Ani ijoollee magaalaatti. Shashamannee ijoollee Shashamanneeti. 01 moo? Laa 81. Shashamanneen 81 hin qabne zeddin sobin. Wallaahi 81 81 gubbaarra naannoo poolis xaaba. Wallaahi har'a dhagaan 01 beeka. An 01 karaa gubbaa mucattii magaalaa takka biraa dinnichaa nyaatu ture guyyaa wayii galgala jaalalleetii takka ta dinnichaa naggaaddu jira achi 01 keessa. Ati maaddaa an beektu 81 naannoo maaddaa. Mannachi naannoo sun maal jedhama ree 81 jedhama bara. Mana keessanitti moo mana isaaniititti? Lakini ijoollee asiitii miti ijoollee biyya biraati inni Sumaalee. Mee wallaahi jedhu. Wallaahi. Afaan Sumaalee hin beektamaa? Lakki afaanuma kenna kana qaaqa. Asli faraan dhugama si himaara bara waan sabaaru si hatta wallaan dhugama sitti mujjala. Laa wallaahi anillee dhugama jedha dhugama akkamitti walii galtanii jedha bara. Yoo inni ijoollee mooyaleeti yaani Sumaalee taanii jiramti Oromiyaa keessa jiraata. Sumaalee gara Keeniyaa. Warra si. Ayyee. Nu biraa warshaa qaban ture warshaa boloqqee ekspoortii godha. Okay. Ati bakka diyaasbooraa xabbasuu keeti yoo sana ajinabii xabbasuu keeti jechuun lammii biyya alaa akka keetitti. Akkasii miti bara asli yaani akka beeksisaatii waliin jiraannu kee faamilii keenya wajjin. Okay. Maangoo waliin dhuydan. Juusii dhuydan eessa deemtan juusii dhuydan eega kaatani? Achiin inni uffata isaa mana argaatiin miicisiifata okay? In jirtii miree mana sireetitti uffata kan miican sararata yoo hin jiranii. Achi uffata fuunaa beenanaan jedhee yoo faana deemee bakka. Argatta si darbe. Akkasii fafaayee ka. Isaan waggaa 14 bar. Sitti deebise moo takkitti masanii si dhiisere? Maa nyaannillee lamaan tola wanti tokko hafuuf maali? Yaa sitti mi'aa eegasiisillee? Goballi. Eeka. Asli mistirii na baasisiifte hojii kan keenyaa dhatti taarikii kiyya waggaa meeqa? Wallahi garaana nyaatte sareeti baga lammeeffatte baga takkitii sanii silaan baduun badu gobas lammeeffatu san sirrii goote wallahi.
Walla. Yaadni tokko. Amma osoo dubartii gowwaa takka taate jechuun sobeetiin dhaqee irraa balleessee miti iyya fiigaa galtiin kasartii ati lammeeffachuun keessuun sirrii beektaa salphina fi jiraan quufanii jiran beektaa. Sirrii godhe ani maaliif dhiisa jettee ture? Hagam hojii turtarree eegasii? Waggaa shan waliin turreerra. Baay'ee si shakayii waa akkas taana waa hunda si barsiise. Isaa achi biraan argine kaanillee deebi'ee amma kun waggaa afurii haga isaa adda ta'e homaan argine. Kasumaalee sammalee galate takka ka Oromoo sin seenne jechuudha. Hin jiru wallaahi homaa hin jiru isaa achi. Wallaahi. Mee rabbi nagaa biyya kiyyatti nan galchin kasumaalee sammalee ka Oromoo ka dhiira Oromoo nan seenne kakadhu. Wallaahi la'aziim rabbi biyyan nan galchin. Wallaahi la'aziim isaa achitti homaa hin jiru. Miskiinati. Himmi ayaa barka Oromoo. Yoom cheek godhanii amma ilaaluuf ta'a meeree ka biyya namaa kun wal argine fi isa ilaaluuf ta'a. Okay. Bareeda bakka. Rabbi si haa milkeessu, rabbi si haa milkeessu. Itti himteere amma isa dura ati jaarsa kee kan? Itti mee jira. Ikka ammaan tana qabadheeru kana moo? Ati dubrummaa hin qabu akkuma waan qabduuti barama hin lakkaamu kasumaalee hin lakkaamu. Maaliif egaa Oromoon sin tuqin dhiirri Oromoo bar dubrummaa jechuun akkam beektaa? Mini hiikan dubrummaa faamsisatillee oo namichi fayyaalsoo ta'e. Dubrummaa jechuun dhiiruma tokko dura kasi tuqee dubrummaa sirraa fudhata. Kamaroo si tuqee tuqeeti isa malee kan biraan beektu waan ta'eef. Amma ati dhiira Oromootiif dubrummaa qabdaa. Somaalee bira yoo dhaqxe dubrummaa qabna malee Somaalee biraa jaalatte malee Oromoo tanaroo waan hin tuqiniif dhiira Oromoo biratti dubrummaa qabda. Amaara, Guraagee, sabaaf sablammii dhiira biraa biratti dhiira hin tuqin hunda birattu dubrummaa qabda. Somaalee qofa biratti dubrummaa hin qabdu. Akkasuma dubrummaan bara. Waan haarawaa tokko qammasuu jechuudha. Ati dhugama jedhatta moo qalladaatti asli wallaan dhugamsi dhaggeeffataadha? Dhugama rabbiiti dhuguma. Okay.